garuu ani daraartu arraa akkana nagoote takka qismii nafidee mana hidhaa qismii nageessite jee itti laaru abadan ani waa'ee bareedduu na rakku jira sammuu kiyya keessas illee hedduu gaafii hedduutu deddeebi'u jira ani amale baaraan hanga takkatti nin beeka baarama waan sana akkas gootee viidiyoon qilleensarra ooltee akkas ta'eetiin akkamitti ol baheetiin miidiyaa irratti dubbadhaa keessa jirti nin beeka ammas sandaran inni badiisi gaara inni dhiiraanu dhalaanu ka gochisan hojjettee insaalfannee ol baatee dubbachuu jirti inni dhiiraa'u garuu waan na dhiibama bahaarii fiifuu nagiyaa qabaayii naguma qabaayiidha sossobee silaa guyyaa yaameessan naa dhufe anis isuma san ilaaluu barbaade niin dhufaanaan jee eegas bilbila kiyyaa'uu hin fuudhu bilbila adda addaatti nuti ilaa sagalee xiyya dhageenya narra cufa ani innummaa sanuu nagee qabaa sirrii jiraayii waan jiru sani hedduu na yaachisu jira hordoftaaf daawwattoota kiyya daraartu nagiyaa daraartu waansi nagaafachuu mirga qabdi viidiyoo kan irratti Fatiyaa hidhamtee jettanii warreen naa godhe turtan warreen du'aa naa godhe turtan warreen hedduu na rifachuu jirtanii alhamdulillah rabbil alamin galata rabbi kilo Fatiyaan inni hidhamne dhugaa daraartuun na hidhuuf askara na fiddee dhaqmi na fiddeeti akkasi manaa na fuudhanii ani daraartu yeroo bilbiltuu shakkeetin ture ati kabajameetu nama kabajaasi godhun si fidanaan jette ani nama si fiddusan ilaalaa jetin nasiiba kaameraa kaayadde garuu dhabamus kaameraa ragaanaaf ta'u jira alhamdulillah viidiyoo sawaan akkasi kaayadde maali daraartuun hedduu jijjiramtee jirti yoo akka ta'e oromoon ragaanaa taatufin viidiyoo san illee maradde alhamdulillah rabbil alamin yeroo asrii naan kutanii kunoo amma mana kiyya galeetiin jira yeroo hanga sa'a 3 cinaa sa'a 4 taa'ee qismii keessatti miciyyoon tiyol baate warra manaa himtee abbaan manaa qismiin na dhufe wabiinaa ta'eeti abbaan manaa akka afaan biyya sanatti damaanaa jaanini damaanaa ta'e guyyaa lamatti miciyyoon tun siin kannuu hin jenneeni maalleeni biyya jira biyyatti baankiin yeroo ayyaanaa jiran maaltu jira akkasitti guyyaa lama obsaa yoo guyyaa lameen san hin deebisne anaatti gaafatamaa jee akkasitti abbaan manaa dhufe alhamdulillah rabbil alamin abbaan manaa ilmaan keessaa akkamitti hiitanii obboleettii qofaatu mana keessa jira jaarsi biran jiru obboleettii jaarsaa jira ilmaansi keessaa akkamitti bultu jee abadan jee abbaan manaa haa jiraatu namni haa jiraatu garuu maaliif yoo ati nama nagaa taate namninis akkasitti si cinaa dhaabbata alhamdulillah abbaan manaa nu beekaallee akkasitti dhufee damaanaa ta'e wabiin irraa ta'eeti mana kiyya galee amma sa'a 4 5 deemna alhamdulillah rabbil alamin daraartu garuu haa galatumtu an daraartu waan akkana raawwatti jetti siyaanne dhugaadha waan si hin kaanne sin kannuun jenneen dhugaadha yeroo dukkana keessa na baaste yeroo rakkoo san keessa rakkoo keessa na baaste daraartuun galata guddaa qabdi har'allee na biraa galata qabdi har'a daraartuun akka na godtee jeetin galata sillee nama dho'isu miti alhamdulillah rabbil alamin saniifu warri daraartu Fatiyaan kabajaan beeytu waan kee irraa fudhadhu Fatiyaan kabajaan nama beeku miti warra jettanis isinitti naaruwan daraartu baga narraa fudhatte baga na gaafatte waan si na gaafatte waan kiyya na gaafanne dhugaa naa goote garuu waan nama galii qaba yeroo siifiin galchaa jeensan isiitu na dagachiise arraante namoo itti haajamte na gaafatte baga na gaafatte waan si ani aaran qabu sila harkaa qabaadhe daraartu irratti deetiin kaniin kan irratti dabalee ammas naa kan jettee akka fete na gootu itti naaru alhamdulillah garuu hordoftaaf daawwattoota kiyya warreen hedduu yaaduu jirtan bilbila kiyya irra cafaquu turtan san hunda galatooma maaliif na yaaddaniiti na rifattaniiti Fatiyaan mana si nagaan galtee jirti halkan kana baalxoo firraan baasne maaliif na yaaddaniin beeka sanumaafin oduu tanan gammachuu kana na hojii gammadaa jechuudha maaliif maatii kiyya keessa ilmaan kiyya keessa deebiitiin jira mana kiyya hin jira ammaan tana alhamdulillah anillee yeroo isin daraartuun ni gootillee jeeyyaanne dhaqmii guutuu dhufee dhiirtaadha dhaabbachuu jirti askara dhalaatu mana ol seene akkasii bahee hanga baalxoo uffadhee gabboo dhaabbattee na eeddeen talte akkasii fudhanii qismina yeroo nageessan maallaqa sii kanni illaanu bakka ta'u mootummaan dirqiin amma kan jettee nama hin dirgitu hidhaadha silaniin hidhamaa dhugaadha amma kannitu hidhaa sa'a 24 hidhamuun nama jirti yeroo qismii dhaqan hanga sun bulliyaan guyyaa takkitti san ilmaan kiyya keessa alan bulle abbaa mana haa galatooma dhufee akkasitti damaanaan irraa ta'e yoo isin kan na gaafattan jee qoma dhawatee akkasitti mana hidhaasan keessa na baase alhamdulillah rabbil alamin duraan dhugaadha daraartuun qabu niin barbaada na obsi jechuun ture
ammallee biyyarraan as deebisuuf deema. Waan isii kabajaanin kanna itti aaru miti itti naaru daraartuun gocha isiin goote kana itti naaruan. Maaliif kalee daraartuu jee faarsee hedduu galata guddaa na biraa qabdaa jee har'a hamtu takka dubbachuu hin danda'u. Isin akka fedhellaa gootu ani immoo kabaja guddoo na biraa qabdi daraartuun. Dhugaadha yeroo maallaqa sii kanneef anaafis ahli nagayaati. Bakkee deemtulee rabbiin nagaa naa geessu. Bakkee isiniin deemanaan jette biyyarraa hin bahu deemanaan jette rabbi nagaan haa geessu. Nutillee nagaan rabbiin nagee nutti haa ta'e akkasii nama bakkuma jiru nageetti haa ta'u. Akkasii hordoftaaf daawwattoota fi alhamdulillah rabbil aalamiin waa hundaafuu fattana hunduma jirti. Tana keessa warreen fatiyaa isiin galatan beektanii fatiyaa galanni daraartuu kana daraartuu maal balleessite irra jettanii jirti. Daraartuu waa takka hin balleessine. Daraartuu kaleen jeen ati bahariyoo si fuudhuu dhabeellee anaaf ati obboleeyyanii rakkoote gammachuu teessii biraan dhaabbaddaa si cinaan jiraan jeen. Daraartuun badii si balleessite irratti anis hangas waan san godhuu dandee. Obboleettii taatus geeleetii taatus badii siinirraa ani hin deeggaru. Badiisi waan kun badii jeetin gorsee dadhabmoo Ibraanuunis nama jirti. Daraartuu waa takka illee hin balleessine jettanis ani akka kiyya badiidha. Na bira badii ani badii irratti hin deeggaru abbaa fedhe. Balleessite badii saniitu anaafis yoo akka wal mufannuu nu godhe. Akka baharis isis dhiisee nas dhiisee akka mana kana hin deebinee waan godhe maali badii sani. Ilaarraa bahar mana kana waan hin deebineef badii daraartu sani. Badiinsi san maal fittee nu facaaste nu facaaste badiinsi sila awsitee eeggatte woomata akka rabbuuna isiin immoo jarjartee waan kana waan raawwatteefi daranuu faffacaane garuu alhamdulillah rabbil aalamiin amma waan hin dubbachuu dhufeef waan biraatu hin ta'in fatiyaan hidhamtee warra jettanii warra bilbilaan hedduu na bilbiltanii na hubachuu keessaniif hedduun isinii galatoomfadha. Daawwattoota kabajamtoota kiyya qaqqaalii isiniin jaaladha isiniin kabaja akkana jaalatan akkana na kabajan akkeetiin jira hedduu na ariifattanii hedduu du'aa na gootanii hedduu na iyyaafachuu turtanii garuu anillee oolleen bullee alhamdulillah kunoo mana kiyyan jira. Ani maallaqa daraartuu hin kennuuf hin jennee niman kanaaf baga na gaafattee waan sii na gaafatte garuu ani waan na dhiibu jiru jira hordoftaaf daawwattoota kiyya bahar eega guyyaa isin waan san raawwattee booda manatti hin deebine. Manatti hin deebine bilbila yeroon bilbiluu na jalaan kaasu guyyaa takka na jalaa dubbate kootullee jeetiin kadhadhee natti hin dhufne eegas bilbilaa na jalaan fuudha. Ani bahar bakkuma jiru beekwaan. Bahar nageen jira eessa jira. Ani amma hedduu sammuu kana keessa waa hedduun na keessa sammuu kiyya kana keessa jira. Gurbaan kun nagumaanii guyyaa 15 geenye ijaan isa naagarre silaarraan tana akka eda daraartuu mana kana fiddee askaraan na fuuteetti sila mana hidhattaafe ilmaan kiyyallee haadiyoomanii maaliif hafiizumaa bira jira. Haadiyoomi abbaan bira jiru ani yeroo isaan keessa na fudhanii qismii nageessanii hidhaana kaayani eenyuun na quba qabaata eenyuun ilmaan kiyya quba qabaata. Hafiizaan illee jiraattus ani amma tabahartunu bas dubbachuu akkan dubbannees hedduu na dhibde maal jechuun dubbadha. Inaa garree itti bilbilu namni bilbila nama jalaa kaasii bakkee akkanaan jira yaadinis wooma jiraati bilbila na jalaan kaasu. Ani waa'ee baar hedduu na rakku jira sammuu kiyya keessas illee hedduu gaafii hedduutu deddeebi'u jira. Ani amala baara hanga takkatti ni beeka. Baara amma waan sana akkas gootee viidiyoon qilleensarra ooltee akkas ta'eetiin akkamitti ol baheetiin miidiyaa irratti dubbadhaa keessa jirti ni beeka. Ammas sandaran inni badiisi gaara inni dheeraa'u dhiiraanuu dhalaanuu ka godhisan hojjettee insaalfannee ol baatee dubbachuu jirti. Inni dheeraa'u garuu waan na dhiibu amma bahar ifiifuu nagiyaa qabaayii. Naguma qabaayiidha. Sossobee silaa guyyaa yaamessa naa dhufe anis isuma san ilaaluu barbaade. Niin dhufaan anjee eegas bilbila kiyyaa'uu hin fuudhu. Bilbila adda addaatti nuti illa sagalee dhageenya narra cufa. Ani innummaa sanuu nagee qabaa. Sirri jiraayii. Waan jiru sanii hedduu na yaachisu jira hordoftaaf daawwattoota kiyya. Daraartuu nagaa daraartuu waan si nagaafachuu mirga qabdi. Maatu nagaafatti illee hin jiru. Garuu ani ammas
gama biraatiin tabahar na yaachisu jira inshallah rabbiin khayrii haa godhu fayyaa qabaate sila bahar wanti qabaate ni deebi'a mana isaatti garuu waan kun raawwatame akkamittiin olbee miidiyaa irratti taasoo akkamittiin mana kiyya deebi'a santu isa keessa jira ani bahar akka ihi jaalateen goones arkeetiin jira gama kiyyaan nan dheessini yoo viidiyoo kanallee agarte nan dheessini akka fedhille ta'u haala mana keetii haala ilmaan keetii mana keetii deebi waan kun akka ati badii takka qabaanne ani amma daraartuun haa jettu malee yeroo dawaatti naqtus viidiyoo sanis marii harka kan qabaa jechuu jirteera viidiyoo gadi hin dhiisne ani waan san ififuun beeku abbaanuuf hin beeku waan san raawwatamu daba daraartumaan naayime malee ifis quban qabu akka nama hirriibaa rafee ka'e manaama keessa jiru saniifu waan fedhe ta'u ani siifin hubadha saniifu mana keessi deebi dhaamsa kiyya asiin yoo viidiyoo kanallee yoo arge rabbiin hin godhini silaarraan tana hidhame ilmaan kiyya kophaa hafan namni na jala deemes na baasus hin jiru dhugaadha namu jireenya isaa uffata Fatiyaa maal keessa jirti namni na hubatu hin jiru na iyyaafatullee hin jiru Hafizaa ilmaan keessa jirti akkasi Abba Hamzaa yoo viidiyoo kana agarte mana keessi deebi ilmaan kee keessa deebi waa hundi waan ta'e ati jaalatteen goone waan san hunda ani siifin hubadha daawwattoonni siif hubatan maaliif namu arkee jira viidiyoo san saniifu dhaamsa kana hordoftaaf ta'u asumaanu Abba Hamzaafin dhaamu barbaade alhamdulillah rabbil alamin garuu Fatiyaan baate bahu kiyya warra gammachuu qabdan laayikii godhaa warra immoo bahu kiyyan gammadinis homaa hin jiru inshallah khairuma yaani bahu kiyyan kan hin gammanne hin jiru ajoo malee ani namni hin gammanne hin jiru namni gammadanii beeka asumaan dhaamsa Abba Hamzaa birlaa akka geeyo viidiyoo kana laayikii godha dirqama Abba Hamzaan viidiyoo kana harkee ifiif bilbilee mana isaa deebi'uu qaba maaliif Fatiyaa akkamitti mana kiyya deebi'aa yoo jiru qaanfateellee waan takkan qaanfatanii ani anuma manni mana keeti waan ati badii qabdullee hin jiru arkeetiin jira hunda hubadheetiin jira asumaan dhaamsa kanallee Abba Hamzaa biraa akka geeyu godhaan isinin jaaladha isinin kabaja alhamdulillah rabbil alamin ankasi viidiyoo biraatti nan ga'u